uffatanii ta'an sana. Kaadhaa badhaame eessaa dhuftanii? Adaamarraa hin dhufe. Yoom dhuftan? Har'a hin dhufe. Har'a dhuftanii yeroo jalqabaaf? Har'umaan dhufe TV keessa hordofaa ture. Yeroo jalqabaaf? Yeroo jalqabaaf. Ish na dhaggeeffadhu. Maal hojjettati? Hojjetaa mootummaati waajjira lafaa ogeessa. Anamman beeku si ari'uudhaaf amma murtoo isa dhumaarra jiru. Lola guddaa keessa jirta. Dhugaadha. Dhugaadha? Dhugaadha. Dhugaadha. Boggaalaa beektaa? Boggaalaan ana. Anin beeku galmee waliin aamen arge galmee waliin dhaanii yookaan galmee waliin dhaanii waliin ammataa ta'anii ittiin qabanii mana adabaa yookaan mana hidhaa si galchuudhaaf murtaa'ee jiruun arga. Dhugaadha. 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 Maa inni dhugaa maal beekta? Dhuguma. Iya mukisa ameen jedhaaka. Waan si dhibu ji'a sadii fuula dura inni mana hidhaa galuuf kan inni ture. Dhuguma gooftaa kiyya. Waaqayyo akkasiin jedhe anatu si oolchee kana booddes anatu si oolchaa jedhe. Hallelujah. Hallelujah. Amiin. Qoy isini mistira namatti himachuun dandeenya lachuu keessan gidduu jira. Wanta bara dheeraa kaasee wal aansoo sin qabutu sin gidduu jira. Dhuguma. Kottu fiigi. Yesuus gooftaadha. Qoy na dhaggeeffadha. Nama cina keessan jiru harkaan qabaati wanta ati takkaa yaaddeen beenne dhaja isaa kee ilaalaati. Har'a sii ta'eera jedhaani. Har'a sii ta'eera jedhaa. Har'a sii ta'eera jedhaani. Balballi haaraan sitti banameera jedhaa. Waaqayyo ajaa'ibsiisaa sinii kenne. Amiin. Amiin. Na dhaggeeffadhu. Iddoo sii ta'uu malaa yeroo baay'ee deddeebi'anii qabatu. Dhugaadha. Dhuguma. Balballi haaraan ajaa'ibsiisaan sinitti baname. Amiin. Isin kana booddee ati isaaf kana booddee rakkina utuu hin taane eebba. Amen. Atis kana booddee isheef rakkina utuu hin taane eebba. Amiin. Isin walii keessaniif gannata. Amiin. Ati isaaf gannata. Amiin. Maqaan kiyya gannati. Gannati. Rakkinni fi gaddi mana keessan irra jiru sababa keessaniif namni lama du'a ooleera. Amen. Nama meeqan jedha? Nama lama. Nama lama. Namni lama du'a ooleera. Amen. Waaqayyo du'a oolcheera naan jedha. Amen. Ijoollee qabduyyuu? Lama qabna. Lama qabna. Sababa keessaniif du'a oolaniiru. In Jesus name. Iyya buqqisaa ameen jedhaaka. Anaaf waa ta'eera jedha. Nagaan ta'a dhuga baatii keessan fidaa. Dubartiin tokko amma teessee amma waaqayyo natti hin dubbatu taanaan galee na fajjeessaa jechaa jirti. Abbaa manaa jina bidda kaanii wal gufu. Amma waaqayyo natti himu yoo ta'e waaqayyo natti hin dubbatu yoo ta'e የመጨረሻ አብዲ ኩተቴቲ አርከ ኬና አገርሲስ ደፊ ሲከደቹን በርባዳ እንዱቱ ወተፍ ነጀስቱስ ኢኑም ነው ወጂ ደቄ ወሎልቱ ወሎል ማሊፍ አይ ከኑመቲ ለፍማ ካኔ ወልጉምና በ አማክ ማል ሲተው በርባዳ ዱፍት አይ ኦኪኒ ዋቀዮ ነቲ ዱበቹ ባት ይገፍነ ጄሰ ከናንዱ እንግዲስ ቁርጭ ዱጊትን ላ እንግዲስ ቁርጭ ዱዲ አመስ ገልቴ ቁርጭ ዱዲ ዱጉፈቲን ኩን ኢየሱስ ጎፍታል በጣም ገርማችሁ ተዋቀይ ነርግነቴ ሙጫንኩኒ ገልቴ አማ ዋለማ ፍለቴት ለደገፈ ተኮ ቢሻኖፍ ቡሱ ገልገለ ከነ ገሌን ቢሻኖፍ ቡሳ ከንከናቺዮን ገረ ቢሻል ደቁ ደደበ ቆርቾ ቢዳ ያመስ ደገመቻ ጅርቲ ዋቀዮ ግዱ ገለ ይረዳቸው አሜን
qabarka ko na ilaali mboyin dhiisishi abbaan kee Yesuus si argeera na ilaali in Jesus name she is free waan isin abbaan manaa ishees achi lafa dha'e amma innis bilisa ba'eera bilisa baaseera humna dhiiga Yesuusiini eenyu maqaan isaa Kabbuu. maqaan isaan jedhe Kabbuu. maqaan isaa kabbuu bilisa ba'eera Ameen. maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin dubartii kanaaf nagaa kenneera nagaan siif haa ta'u Ameen. gammachuun qabdu ati gammachuun qabdu irraa kaasee Yesuus Kiristoos gammachuu sii kenneera Ameen. sii ta'eera Ameen. bilisa irraa kaasee nagaa guddaaniif gammachuu guddaan mana keessan keessatti dhangala'eera Ameen. ishee duwwaa miti mucaan tokko kan ishee fakkaatu dhaqi nagaan dhaqati deebitee dhuftee dhugaa baata gargar hin baatan ishee warri gargar ba'uudhaaf ariifachaa jirtan wayyoo laachuu harka keessan ol qabaa raasaa maqaa Yesuusiin anaaf nagaan ta'eera jedhaa dubbadhaa anaaf nagaan ta'eera jedhaane anaaf nagaan ta'eera balbala haaraa sinitti baneera ameen iyyaa naaf banameera jedhaa ka naaf banameera Yesuus Kiristoos isin keessa erga jiraate isin kan Yesuus erga taatanii wanti hin danda'amne tokko iyyuu hin jiru. Mee hin danda'ama jedhaa. Anaaf ta'eera jedhaane.